عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوتو الدنيا ركنين جراتن carraan isin godhee kanneen biyyaa fagaatan akkasuma kanneen biyya keessatti maatii wajjin guyyaa Ciid al-Adhaa kabajaa jirtan nuu miti ilmaan keenya hawwiidhaan kan eegdu guyyaa Ciid al-Adhaa Hijiraa 1442 hunda ilmaan islaamaa hunda ummata islaamaa bakka jirtanitti rabbi baga isiniin gahe. Kun Nuurul Hudaa suura qalbii muslimaati. Guyyaa har'aa Ciida sababeeffachuudhaan keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Daa'ii islaamaa beekama especially gama social mediaatiin akkaan kan beekaman Ustaad Hakim Hasan wajjin guyyaa har'aa magaalaa Dirreedawaa keessatti kan argamnu. Daa'ii islaamni qabuudha, akkasuma magaalaa Dirreedawaa keessatti daa'ii beekamaadha. Mee isaan salaama isin gaafachiise sagantaa keenyatti kan ceenu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan isin affeerree jirra. Hayyee ustaada keenya affeerraa keenya jettanii qeebaltanii sagantaa kana nu wajjin hojjechuudhaaf eeyyamamuu ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota TV Nuurul Hudaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis na affeeroo keessaniin hedduu na galatoomaa isiniin jedha. Hayyee baga Ciidaan isin ga'e isiniin jedhee jira. Kullu aamun wa antum bi alfi khayr, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hayyee gaamee hawaasni gaashin beekaa especially warri gara social media kana isin hordofu dura sagantaa keenya seenuu dura yeroo hedduu TikTok kanarratti isin fayyadaman maaliif jettanii yaadda wanni kun? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warri TikTok kun yaa ustaadii daaraa na godheen siin jaa'oo. Isinuma tokko miidhaa isaa moo sagalee iddoo isaan muratan san ifeemumaa keessaa muratan. Geeshin harree tokkaatu dhufe TikTok tajaajilan takka nagarre. Adii ma shaaftaa namuutu achi gubbarratti bahee amajjii amaddis amaddaata munnee mojoota masaakiinoota takka ma shaaftaa waawula amajjii aboo amajjii jechuu dhiisiiti obboleessoo karaa maskiitaa deem dhalaaleenis achirratti baateeti hunnooti gaa innaa ta'inaa kalkawtan fasallee akkana godha awula masaakiin aboo. Isaanuma murataan waa TikTok hin qabu lubbuu kiyyaa fi isaanumatu bakka nama kofalchiisti jedhanii itti yaadanii bakkuma san mummurataniituma post godhanii malee ani waa TikTok lubbuu kiyyaaf waan qabu. Maqaa addaa kan isiniif baafatantu jira malee warri social media kun. Maal jaalee baafatan? Jechuun amajjaa jedhanii waaman maa walli kun. Nas'alullah salaamata wal aafiya. Tuni warta gaafaan muhaadaraa haroo maayaa guyyaan dhaqeeni achirratti appilikeeshina tokko ta'ammaan tana dhufte takkaatu jira bar hin agarre hin jeen TikTok tajaamto achirratti muhaadaraa sanirratti hin jee ammaan tana jii jechuun gaa ijoollee nuti gaangistara ijoollee biyyaati nam takka hin sodaannu garte kaa namuutu waan itti faayiduumuuf qaba. Ani garuu jii san ummata warra guddaa sanitti asitti namuutu ammaan tana jiidha saahiba jechuudha amma akka taatetti. Hiika san maaliif fayyadamtan? Saahiba laa jechuun ammaan tana kaa namuutu atu yoo osoo masgiida keenyattu yoo amma je'ee salaate aboo ustaad kun ustaad Muhammad Awwal jaama yooniin jeen ustaad Muhammad ji isin jaani akkana jee isin jaa waqa saahiba jechuu isaati. Garuu gaa isin wanti kan namteef tabiraati namni garii fokkotummaa fi itti fayyadamaa ijoollee hashiisha dhuguutu jii waliin jaabar ustaadi sababa san irratti naan ijee achirratti bahanii WRG kana jaan jennaan. Mee akkamitti itti mul'isan gaafsan gaafa Oromiyaa san istaayila kamiin itti mul'isan? Ati amma gaafa waan hin Oromiyatti jee asitti jee naan jechuu seenta. Lakki waan isaan isinirraa fudhataniif wallaalisaniifi akka laa achitti guyyaa san gizee hadiifuma takkaan qabadhee dhaqee حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديث بريدة تكون أجر اغتنم خمسا قبل خمس خجوسني أشكيسا يرو حياتك قبل موتك تجد سني رتين سا أشرتي هذه أبليكيشن هاري تو كتو أمان دفت ما شافتا في أم جي أم ديس أمني كيسا جانجزين جو لين بكسان مرته جو لما رماياتي دورا قدي بيته إذا تو أنا أركتي مي قادورا
sa'aa takkaa fi daqiiqaa 20 muhaadaraan an haasawe isaan dura wanni gadhiisan sakandii 59 bakka tan achumaanii baatee sinjaa. Ajiib. Hayyee mee jireenya dhuunfaa keessaniitii fi jireenyi gama uummata islaamaa kana gara da'awaatti waamu akkamii wal bira akkamitti isinii deemaa jira? Wallahi alhamdulillah wasumma alhamdulillah waliini deema jireenya dhuunfaatis gaa jireenya dhuunfaa ni jiraata jireenya da'awaateettis gaa da'awaatee godhaa deemta da'awaan ruuhiidha dhiisoo hin taatu. Kana godhuudhaaf yaa Ustaaz Muhammad family support nama jabaa si duuba jiraachuu qaba gaa. Dalagaas xiqqoos waa takka takkaas numaa sossoona beete. Sanis sirraa cufanii gaa da'awaa gizee obboleettiin tiyya bakka da'awaa tanarratti waan takka hin jettu. Akka feetetti deeme jetti fi ammas rahmata rabbiitiin jaartii nagayaa bareedduu takka rabbiin hubanne. Bakka da'awaa sanirratti nurratti kana hin jettu. Lachuutu walumaanii oofta. Ta da'awaa saniitutu tana sii bareechaa. Kanaafuu duuba namni jabaan jira jechuun mul'isa. Oo dirqama eenyu abbaa isaa tokko baa isaa kana je. Esaawoo obboleettii tiyya Ummul Hasan Juharaa Hassan Ali rabbii umrii dheertuu barakaa qabdu haa kennuu fi isii guddoo. Eegasii faamilii nama hedduu tokkotu jira. Yoo san hin jiraanne eenyu gaa innaawaa dalagaawuu dhiiseetitiin dukkaana cofeetiin deema bakka da'awaa sanirratti safaaxaa kana hin jettu isiinis. Faamilii sappoortii saniitu jira lachuutu walumatti ati deemtaani yoo sappoortiin san hin jiraanne gaa maal faayidaa qabaa? Mee yeroo jalqaba da'awaa gochuudhaaf minbarirra ol baatan jalqabas ta'ee hanguma guyyaa keessa nafaan dhahachaa dhuftan yookiin itti walitti madaqtan yeroo minbararra ol baatan miira akkamiitu isinii dhaga'a? Wallahi jazakallahu khairan gaafiin isii gaafii bareedduudha. Nama sodaachisa ustaadii isinirraa hin dhokotu. Sodaan isaa sodaa nama dura dhaabbatu sanii miti bakka ilaal ta minbaraatii fi amman tana asiis jechuun waanuma rabbiitii fi waanuma rasuulaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi waan muslima faayideemsee rabbitti dhiyeessa godhu takkaa fi godhu jirami. Ta minbaraa san irra caalaa halqiituutu bi'aa biyyoo wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhaabbate irra. Nama bakka san dhaabbachuuf deemta. Hedduu ulfaata kanatti hin baana. As bira dhaabbatee namni nama gorsee nama rabbiin jalla jalaalu rabbi ragaa baheef irra caalaa ilma namaa ta'u. Faaruu nam takka isa hin faarsine ka isa faarse. Ambiyoota tokkoof rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kakatee inni kun ergamaa kiyyaa hin jenneen rasuula keenya malee sallallahu alaihi wa sallam. Yaasiin wal quraanil hakiim innaka laminal mursaliin je isaa tochi dhaabbatee nama gorse. Tanaafuu bakka sanitti as dhaabbatee fi ammas namni si dhaggeeffatu yeroo garii Ustaaz Muhammad nama si caaluutu si dhaggeeffata. Ati hireetu si achirratti si baase. Akkuma rasuulatti salawaatullaahi wasalaamu alayhi inni yeroo achirra bahu miira keessa seenaa bar miirri san garuu dhugarraa isa hin baasu. Akka hadiisa Imaamu Muslim sayyasaa keessatti fide rabbi rahmataa godhuuf rahmata waasa Jaabir ibn Abdillah irraa dhohe radiyallahu anhu ijji isaa sanis ni diddiimatti sagaleen isaa ol fuudhamtii je ka'annahu mundhiru jayshin akka dinnina lolaati as duuba lolaatu tuutu isin eegu jira. Wallahi sani akkas tanuma faa'iidoomeetitiin akkasitti ol ba'an isin jaa nas'alullah salaamata wal aafiya. Of jajjabeessanii kanuma fayyadamtaniit wayita ol baatan gaama achirratti wayita baatan shujaa'uma homaa isinirraan beeksisu miirri sodaa. Tana bara sodaa guyyaa duraa takka yoo si qabdi malee sanbooda gizee kana jette qaamni keetuu barii jiraami. Practice makes you perfect. Okay. Mee gaani jedduudhaan daawwattoota bohaarsuun dirqama. Mee isin guyyaa ciidii gaafa dhufu yeroo daa'imummaa keessanii maaliin yaadattu akkasuma yeroo ammaatti inni akkam fakkaata? Wallahi ciida gammachuuti. Faamilii ta'e waliin itti gammadda gaafa ijoollee gaafa haqa saniif gammanna. Haqa iidaa jedhamtu jira ganda keessa deddeemtee tagurratu bara. Maal jettanii gurrattan? Haqa iidi jedhaniin haqa iidaa jechuudha maallaqa naa kanniidha bara. Namuutu mana haboo isaatii mana adaadaa isaatii mana ollaatii dheexaa buskuuta sii dhiyeessan sharaaba sii dhiyeessan sanbooda haboo haqa iidi jettaanii gaafa keenyatti gaa ta'amman tanaa waan beeku gaafa san qarshii takkasii kanninaan ati qarshii kun dhibbata qabda. Gaafa sanitti gaa amma gatiin qabu maallaqini gaafa sanitti qarshii takkasii kanninaan dhumte nama biraa faa warra qarshan nu kannu jira akkasitti deddeemanneetiti iida maallaqa gurrachuu turre amman tana ammoo gaa guddanne alhamdulillah ammallee rabbi umrii dheertuu barakaa qabdu nu cofaafu nu kannu
warra kee waliin egaa dabarsita warra kee wajjin iidii guyyaa zikriiti guyyaa shukriiti guyyaa nyaataa dhugaatii akkuma ergamaa rabbii salawaatullahi wasalaamu alayhi jaanii akkasitti dabarsuu turre. Maashaallah jazaakumullah. Kabajamtoota daawwattoota TV Nuur al-Hudaa kan guyyaa har'aa wajjin jirru ustaada keenya ustaada Hakim Hassan. Daa'ii Islaamaati. Gama sooshaal miidiyaas ta'e akkasuma miidiyaalee biroo irratti nama beekamaadha. Daa'ii Islaamaati. Nama yeroo ammaa ummata Islaamaa karaa da'awaatti yaamaa jirudha. Ustaada keenya qalbii dargaggoota hedduu hawwattanii fudhattan ofitti dhuunfattanii jirtu. Nama yeroo ammaa dargaggoonni fakkeenya godhatan keessaa isin nama tokkotti lakkaa'amaa jirtu. Maali kuni? Maaliin dargaggoota kana dhuunfadheettanii yaaddu? Ani waan beeku watana ustaadii somaatu tutujjee rabbiin ikhlaasaa fi ittibaa bisidqii fi istiqaamaa nu haa kennu. Ustaad Muhammad Awwal akka natti fakkaatutti maali wamaa tawfiiqii illaa billah. Irra hedduun amman tana innaawaa bakkii dardara itti dhabnee bakka kamiin beektaa ulamaa'ii fi sheekooleen gurguddoon jirtu rakkoo dardaraa beekuu dhabuudha. Yoo amman tana bakka takka yoo amman tana sheekni keenya tokko sheekni kabajaa qabu takka muhaadararra ta'uu quxubaa ta'uu waa'ee dardaraa yoo haasawee fi bakka tana boo sheekni nu arkatee ja'an malee salaata asriitiif hin deebi'an. Garuu waaqi'a isaan keessa jiran san oduugaa rakkoo kanaatiitu isinii jira oduu hin je'ini wanni garii garii ifumaafuu anuu waan hin keessa dabarse garte sanii yoo rakkoo isaa sanii furmaata taateo egaa abuu wanni kanaa hamtuudha maarree badala jetturra akka gurbaa amma hadiisa tokko na yaadachiiste yoo gaafiin ta'e hadiisa rasuulaa tokko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani ga adana taate ga na wajji kana jecha hadiisa imaamu ahmad odiise musnad isaa keessatti wa tabrani fi al-kabir bi sanadin sahih rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a abi umam al-bahili irraa dhufe radiyallahu anhu gurbaa dhufe zinaana hayyama ji'in rasuulaan sallallahu alayhi wa alihi wasallam idhan li bi zina ji'ini wal iyad billah ya irgama allah zinaana hayyama jannanini ormi fazajaruhu ma ja'ani isatitan رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أبا أوجيساتي مي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم نتي دي هادو جين أدنو نتي دي هادو إيغانا أكاتا إني فدوساني تي إساف دي هسي يو أماتي تتي نمني زنا دلقي نفيتا هجين إن أغر أبو أكسي تين دعوة أكسي رحمة ربي تي وادن ديتي تي يعني ميتي أكسي تيوانين دي هسي نتي فكاتا عني rakkoo isaanii saniif furmaata tahuu qabnaa ana qofaa miti muslimni cofaatu dardaraaf akkas tahuu qabaa fi ammas dardara kana ifirraa namni arihuu hin qabu baalagee laa akkana osoo hin ta'in wajji gabbuuteen jiraami kaa akkasitti wajji kana jechuudha fi ammas achi qofaa miti ni beektaa ustaadii yoo na hayyamtan miilaan cofaan deemee isaan yaama bakka isaan jirtutti yan. Ifi garuu dargaggeeyyiin kun isinii dhiyaachuu isinillee reyaalitii ragaadhaan waan itti dhiyaattanii qaama wajji jirtan ni jira migaafii kiyyaaf osoo hin taane. Dargaggeessi kun qalbii dargaggeessaa keessa jiraachuu keessa wanni of agartan jira isin. Ani qalbii isaanii keessa jiraachuu fakkeenya yeroo bakka isin deemtanitti iddoo isin kennuu haa ta'u. Nas'alullah as-salaamata wal aafiya rabbi ikhlaasan waa kennu numa jira firii da'awaa godhuuti tuni yeroo da'awaa goote numa harkattaati hanga duraa yoo kana ta'e malee dardara waan isaan ta'e numa harkatta na'am jabduu takka tana qunnamte gaa rabbi ikhlaasan waa kennu amma gaaf tokko wallaahi imimaan inni dhufa gurbaa tokko ani hin beeku ta'asii dhiisi ani hin beeku nuu kana kun bolchamoo awwadaa irraa je viidiyoo ta'e innawaa viidiyoo ta'e yuutuubii irratti ilaaleetitin sirratti islaamuu fadhaa jee dhufe yoon siin jee kam jetta muslimaa miti ani hin beekuun yuutuubuma irrattiin si agaree wanni ati haasoytu hedduun irratti akka shahaadaa na qabsiistuufin dhufee naan jee bakka dalagaa bakkaan an jirutti hin beekuun siin jee bara ka ganda keessa jiru gandaa bara dhufee na biratti awwaan mantana ati yesuun ilma rabbiitii miti jetta ilma rabbiitii miti maal jetta ergamaan jaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ergama isaati awoo mallaqaatu diina islaamaa kan nan jettee dhufte hin jeen gaayoo dhufte mallaqan irra masiif hin kannu adeero laa ani mallaqa waan takka ani rabbii kiyya ka dhugaa sanitti amanuuf hin dhumu haye jee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jee islaamee kute yoon siin jee kam jetta وما توفيقي إلا بالله سنجيبر أتيمتي أتي نوما تتافتا
garuu kadhaamsa kana geessu rabbii geessa ani ammaan tana nin jira wanni achi keessatti isaan keessa jira joo hin joo beete ati wanni sirra jiru dalagaa ta'e ni godhata yaa rabbi naa laaffisii ni jettaani ni goota rabbii tuutu dhageessisaani tana ajaa'iba tana sani taanis gaa ni jirti gaa rabbii ikhlaasan waa qabno yaa sheekh Muhammad. Mee hedduminaan dargaggoonni keenya kaawwan isaan irratti bobba'an tokko isaan aadaa godhatanii fayyadaman ni beektan sooshaal miidiyaa kana. Sooshaal miidiyaan kun faayidaa akkuma qabu miidhaa mataa isaa qaba. Mee itti fayyadamni sooshaal miidiyaa kun akkam ta'uu qaba jettanis? Alhamdulillah wasumma alhamdulillah tunis gaafii bareedduu gaafii barbaachistu raayyuu. Sooshaal miidiyaan nu cufarraa'u akka hin dhokanne isinis warra sooshaal miidiyaati. Abree qara lamaati. Abree qara lamaati. Ablee tana ammaan tana waan feetetti faayidu yookaan abluma yoo jennee waan feetetti faayiduu dandeessa. Ablee namaan dira yoo jettee wal iyaazu billah hamtuudha. Qabamtee mana hidhaa seenta. Yoo garuu abluma tana qabdee nyaatatti godhachee waan meeqatti godhachuu dandeessa. Tanaaf namni dardaraa fi walaa duurinis wanni beekuu qabu itti beekuu qaba. Wanni ammaan tana asirratti namni dabarsatu kaduraa namni rabbiin nu cufaatiifuu ikhlaasa nu haa kennu ikhlaasa sani maaliif sadaqatul jaariyaa fi dilii jaariyaatu jira. Waan hin jirre yoo sooshaal miidiyaa irratti ammaan tana nas'alullah salaamata wal aafiyaa nama garii filima baalagee poost godhaa suuraa qullaa tana poost godhaa wallee poost godhaa garii ammoo da'awaatti godhaa da'awaa san gaawwanni ittiin barbaachistu amma haasawaa kana ikhlaasii jiraachuu qaba rabbii fi guyyaa akhiraa san harkachuu fi ta'uu qaba yoo niyyaa biraa taate naamni harkatta beekamummaa yoo feete laafaadha ammaan tana viidiyoo daqiiqa 4 takkaatu ustaada nama goosisaa bara. Gurbaa usul thalatha hin qaraanini ustaada jaaniin maaliif waanuma afaan oromoo haasawaa ummata ameerikaa biyya arabaa jirus gizee oo afaan isaanii haasawaa akkamitti kana hin jenne ikhlaasii jiraachuu qaba sani garuu yoo namni waan gaarii itti faayiduumi sadaqatul jaariyaa fi ammas itti nama jijjiiruu danda'a rakkoo isaa fayyisaa yeroo furmaata taateef akkamiigaa waan inni hin beekne isa barsiisuu dandeessa. Fi ammas namuutu faayiduu qaba keessaa ammaan tanaa dardara keessaa sheekootii gariitis daa'ii gariitis warra achirratti hin baasne achirratti baasuu qabna jee nama amanu maaliif waan bareedduu tana nama barsiisuu jira warri kaanuu fokkotaanuu akkamitti barsiisuu jira. Qara lama isin abbaan itti beekee akka isaaf sadaqaa yoo inni du'es akka isaaf dimtutti aqila ta'ee quraanaa fi hadiisa sayyaan akkasitti oofee akkasitti itti faayiduu qaba jee nama amanu. Hayyee mee dargaggeessaa fi dubartoonni islaamaa hoo maal irratti xiyyeeffatu qabu jetta? Wanni isaan irratti xiyyeeffatu qaban gaa beekumsa. Ilmiin barbaachisaadha maaliif innaawaa yoo Ustaad Muhammad naa hayyamte dhukkuba guddaa nutti jirurraa wallaalummaadhaa yoo jette aboo kanuti ummata iqra'amu kanuti ummata iqra' dhukkuba guddaa nutti jiru hunnooti gaalala ammata sooshaal miidiyaa reefuun ta'u waliin hin jenneen maaliif ustaadaa fi sheekan beeku anuma miskiina kanaan nunnu ammaatu ustaada gume kanaan jette yaabboleessa rabbiin waa araaramu. Wanni irratti xiyyeeffachuu qaban ni jiraami beekumsa san imaama godhatanii dalagaa ma'amuuma godhatanii itti deemu kaayyoo isaanii guddisu maal ta'anii deemuu qaban addunyaa tanarraa guyyaa sadii booda yeroon du'e irraanfatamuu fadha wallaa mallattoo da'a basmataka fil hayaa jiruutana keessatti mallattoo akka sahabootatti alayhim minallahi ridwaan waan bareedaa takka hanga duutee umrii ta'e guutuu namni itti siyaadatu yoo duutellee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a jedhee du'aa isii godhu san irratti xiyyeeffachuu qabanii jira. Mee duubatti xiqqoo sin deebisa akkamitti sadarkaa kanarra gahuu dandeessan? Sadarkaa malee odeessu tabaarakallah rabbi siyaa araaramu rabbiin waa qajeelchoo sadarkaa malee odeessita. والله أكم ولين جنة يا أستاذي وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله كان موفق رب مغرتي إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يغذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا رب سيتم سينمني سينجف تنجرو إسا إيغانا أموغا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسين سنجرا چوك عبدو يو كرا إسا كيستي تتافي غوتي إني سيغرغارا Eegana akka jenne dalagaan tun yaa Ustaad Muhammad dalagaa nam takkaate miti. Foradhuun siin jaa qeebalee ati qeebaluu haqa godhataa dalagaa nam takkaate miti. Kophaa kiyyaa miti kaniin as ga'e. Nama hedduu tokkotu na wajji jira saakrifaayisii naa godhanii ni jira miti waan meeqanga. Emotionally, financially warra si gargaaruu jira miti. Sani garuu guddaan booda duratti kagalata qabu Allah jalla jalaaluhu.
isa jechuun malee bakkaan ga'e waa hin jiru waan miskiinuma deddeemu takkaasiyya. Kabajamtoota daawwattoota TV Nuural Hudaa mana keessan teessanii iddoo jirtan maratti guutuu duniyaarraa daawwachaa kan jirtan Nuural Hudaa suura qalbii muslimaati. Baga Rabbiin Ciid al-Adhaa Hijiraa 1442 isin gahe. Ustaaz Hakim Hasan wajjin jirra guyyaa har'aa keessummaa kenna. Haasaa bareeda isaa wajjin taasisaa jirra. Irra hedduminaan waa'ee dhuunfaa isaan irratti kan xiyyeeffanne. Lafa jirtanitti ciida bareeda ta'e nufaana dabarsaa jirtan jennee abdii qabna. Itti fufa sagantaan keenyaa ragalfii gabaabaa booda walitti deebina nurraan fagaatina. أبي هريرة ربين الراها جالته رسول صلى الله عليه وسلم كجي نمني سبحان الله وبحمده قيته قد بجي شبوني ساني أرار ممتيف وسواكه متشغلانات الله الدمات صحيح مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفجر تمرت عيد قارين فانا دبر ساجر تنجني أبدي كمنا كن نور الهدى صورة قلبي مسلماتي. أستاذ حاكم حسن وجين أرقمناكم وبقولنا دورة ترتين فانا تايسا ترتنتي أمس بقولنا بود سجنتان كي نتفجرة قيان عيدة بكجر تمرت نيار داروغا جمدا فراء آلي كيسم بكجر مرتو بالبلانيس تأي كامان والزيارون قيا جمتشو كنا وجين دبرسون جمتشو راني دودا. Marafu abbaa fedhetu waggaana annaha baga Rabbiin ciidaan isin gahe isinin jennee jirra. Ustaada keenya wajjin turtiin taasisaa jirru boqonnaa boodas itti fufa nu hordofaan afeerraa kenna. Boqonnaa baanii walitti deebinee jira ustaada keenya. Sagantaan keenya ittuma fufa. Mee kaayyoon keessan gama fuulduraa hoo maali? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wallahi gaafinte naqaanfachiisu jirti ani miskiinaan sin jee waa kaayyos waan qabu. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Wallahi waan tokko gaa yoo jennee sila akka amman tanatti beekee kaayyoo ifii namaa himuu dhabudha. Goolii ta'e namaaf hin himini waan ati ta'uu feetu ta'ii garsiisi. Nama akkasitti amanu gaaf tokko ni beektaa ja'uutan. Ustaazi. Gurbaa tokkotu kana qorate warra saayinsii irraa inni qormaata godheetiti riisarchii isarratti maal godhe ni beektaa warri kaayyoo isaanii dubbatuuf warri kaayyoo isaanii hin dubbanne namni kaayyoo isaa dubbatu bakkaan galmaan hin gayyuu je warri ammoo hin dubbanneetuma ifiifni qabaami goolii isaa inni lafa kaayyatee jira lafa itti ka'e sani bakkaani gayaa je Garuu ani takkatanin ani akka gaariitti eega waan daa'ii tanatti da'awaa tanatti seenee wanni fadhu tiyya wallahi dardara cufa masgidatti agaru. Sani malee bakka tana gaafin isiitis gaafii jabduudha. Kanaafuu kaayyoo keessan dhokfachuu murteessitanii jirtu. Akkasumatti Lakkee takka beekamaadha. Wanni jechuun maali aboo maal ta'uu feeta aalima guddaa ta'eetiin muslima fayyaduufadha. Nin isa jiruuso waan danda'amu karaan isaa eegaa nama karaa rabbii nama yaamu maal feeta obboleessa wanni guddaan jaalala rabbii argachuudha eegaa kaayyoon ta'e maalii amma dhugatti yoo naan jette wallaahi addi kiyya cufaatu irraa naqaanfachaatiin ja'a Allahaa fi akhiraa argachuudha man kaanati al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinaa fi qalbii kaayyoon ta'e maali kaayyoon ta'e Allaha jaalala isaa argachuudha waridwaanu minallahi akbar mushe hural ayni fi jannataa fi fooqii sanii miti Allahan sirraa gammaduun wahayyuu caaltu kaayyoon tiyya Allah rabbi istiqaamaa nuuf haa kennu gaa ikhlaasa ittibaa sidqi istiqaamaa rabbi nuuf haa kennu akkana waa'ee keessan osoo hin qoradhu tasa waa dhagahe yoo dhugaa ta'ii sin beeku gaa isintu mirkaneessa isaan tasa akkaataan xiqqoon itti dhagahees gaa dogoggoroo ta'e ni sirreessitu dargaggeessuma kana gaa osoo isaan gorsanuu jecha keessa akka waan namni itti muufate yookiin immoo iddoo masgidaattis ta'inna gaafii osoo waa jedhan gaa nama walitti muufatanii sana booda walitti muufisan keessa wal dhabiinsi gaa isaan gedduu isaaniitiif gedduu ummataas ta'uun beeku uumame jedhan mee waan kana isin maal irraa quba qabdu akkamiin mirkaneessu
jechuun kiyya iddoo da'waa yookiin ammoo masgida amma reef jettan utubaan yaa waan kana mee akkamitti jechuun wanni sun maal ture maal irratti waliin jazakallah khairan rabbi sirraa jaalatu san bar gaafa san ni beeta ustaadi innawa da'waa godhuun eegallee bar da'waa godhuun in eegalle ilmiin qaroo jira amma sani baratuma ustaada atumaatu tuutu kabajaa fi waan nama guddaa taate jecha guddina gaa sammuutiin baana asit biratti sanuma finaan jette malee ani xooyile mashu xaalibillee miti sani maal tuutu ta'e masgida keenya keessatti yoo yeroo qabaatan inshallah gutaka seennee booda laaluu dandeenya utubaan isii utubaa guddoo gowwaa takkaan jaan beete bakka hoonurraa qabdi bakka hoo qabdi yaa ni maal taate boo dakkaa ta'an zinjaabar utubaa san jidduutti hin salaannu nuti utubaa san jidduutti hin salaannu anaa fi saahiboonni kiyya salfii duraatii fi talammadaa dhadheertuudha gartee tasadaffaa utubaan tun habbaa sadii garuu nam shan taate achiinis nam torba saddeet fuute akkana sadii asbiraas nam shan taan saddeet xiqqoo ta xarafaa fi xarafa jirtu san xiqqoo wayyaadha san jidduutti hin salaannu jenneetu nuti xarafa sanitti salaanna ummatuma sheekootii bar gurguddoonis nu wajji salaatanii ulamaa'iin dirree dawaa innaawaa aanata jetteetutu bara achi biratti nu wajji salaata yeroo kana sajoolleen tun kilaafa qabdi keessaa hoo gurbaa kana amma nama dhuunfaatu jedha namoota tokkotti isin nama tokkotu kana je gurbaa kana hunnooti kilaafaan ka deemu je yeroo kana gurbaan tokko dhufee mee eenyusa abdul kana gaa jedhaniin ijoolleen lama biraatu ustaadi ni tumnaanuu jedhanii dhufan amma yeroo ana too kiyya agaranii sanbooda ati maali hogguutu masgida keessatti maa kilaafa godhu jennaan hashaa lillaahi jeen an kilaafa godhu obboleessa waan akkanaatirraa qulqulluu an kilaafan godhu wanni isin jaan maali naaf himee utubaa san jidduutti akkanatti hin salaatan marree isin maali kitaaba biraa qaraatanii laa kitaaba biraan qaraa nuti quraanumaa fi hadiisa qaraana ani kitaaba irratti qara'e keessatti bakka tana rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa sallam nini meefi ragaa wajji nini meefi hadiisa san imaamu tirmidii jaami'a isaa keessatti odeessee imaamu abu daawudi sunana isaa keessatti fidee isaan lachuu rabbi rahmataa godhuuf rahmatan wasi'a imaamu tirmidiin hadiisa kana hasanun sahii je'eni anas ibni maalik irraa dhufe radiyallahu an nahaana rasuulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nusalli bayna saariyatayni utubaa lamaan iddutti salaaturraa nu dhorgee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa sallam taaqiqa ulamaa'ii amma jirtuutin hin lalle ani atanuma achirra jirturraan si hime beete yeroo ammaan tana akkana ja'a hunnooti ergamaan allaha sallallahu alaihi wa sallam jidduu ulamaa'ii idduu ammoo khilaafa jiran jenne yaa ustaaz muhammad hojjuma sanu hin jiru amaanaa dhaamesa amaanaa anaa fi ati fi muslima warra nu daawwatullee warra amaanaa rahmaanii fi makhluuqaatillee tiifatu rabbiin waa godhu ulamaa'ii jidduu utubaa jidduu salaatu والأبي جرا أما إمام أحمدي في إمام إسحاق ابن راهوي ربي رحمته أقوله في رحمة واسعة جبادة أتوبا جد صلاة جاني غرو إمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة هما تكهين أبو جي إمام القرطبي رحمة الله عليه رحمة واسعة بك أتوبا سنفا بك دا أسنا منك يتوتوك أبو ملي صلاة هين أبو جيئتين أكنا جيئن أما إسان وان تنجفاتو تن أديسينيغا مجان كون كلافك أباك أفتي أديسن yeroon akkana jiru gurbaan ammaan tana isaan dhawajee dhufu naannawee achiin dhufee ana bira dhaabbatee maal jettan jiran hiyyeen gaasin ammaan tana itti garagalee onnoo gurbaan onnootti gaa hadiisaan deema hayi ni beeynaani ilma ganda keenyaati nama biraa gootanii isa kana isin nuuf qopheessitanii maari jennaan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru yaa ustaad muhammad awwal wallaahi sin ja'abar anaa fi ati jidduu rabbi jiraa maal jeeni beeta gurbaan kuni guyyaa sanirraa jalqabee deeggaraa kiyyaa yoon sin jeekam jetta yoo namni miskiina tokko karakkatee gaan nagargaaraa jiru yoon isa bira dhaqe qarshii 13 faan akkanna yoon sin jeekam kam jetta ammaan tana akkaan haasawa duraa waliin jenne sallal ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu yoon jum'ata khutbaan goone masgid xaaliyaanii dhufeen salaatu inni عجيب ما وما توفيق إلا بالله سنين جنة أكان والله يكوني كنا مربي تيجا ربي سنرى هترسيسو ما أكا بيات تستي أكا الدنيا تي ونكون أصوت أيها ويكي يتني وني بمتجر سلاكي جمني الأبتي سو كجمني الأبتي متدارا نقطي تنامي والله سجى أكان ummata kaanii miti hatta ummati muslimaatu nas'alullah salamata wal afiya wama warru nafsi kijiba taane islaamee gaala liga mantana yoo fakkeenya kana jenne
biyya Filistiin agartoon bara 1948 ummata Israa'el namni beeku hin jiru. Ilmaan adiira keenyaati Nabi Isaaq alayhi salaam ilmaan isaati kanneen obboleeyyan keenyaa ja'anii yaamanii mana kannanii fi isaan ammoo tana humna arkannaan mana isaaniitirraa isaan yaasanii ilmaan isaaniitis dhalaalee isaaniitis gudeedaa teeraristiidhaa gizee jee akkami. Kijibumu kun dhoga maal jetta silaatu ni kutti. Kanaafuu osoo kijibni dhaabbatee hawwi keessa. Maal taate sobuma keessa jiraachuu jirraa mi rabbi nu waaqa jechu. Barnoonni akaadaamii keessa noo maal irratti argama? Barnoota akaadaamii General Mechanics itti diploomaan qaba. Computer Science illee eegaleetiin ture. Garuu koorsii lamaatu naabe silaa koorsii lameen san fudhadhe digirii fudhadhe. Adda kuttanii duu? Addaan kutee sanbooda ammas itti deebi'uu ofirraan dheesse silaa qaraatii lamumaatu hafe garuu amman tana yoo mijjoote deemeetittiin dubbisee kana ja'aji amman tana addisaa baggaluun oolanuu gaa jarrisan. Kontaaktiin goone eegaan baqa daawwatti seene jira waniin irraan fadhe dhugaa qaraatii lama qofaatu naafe jaafaa fi tokko maal isa daataabeezii isa taniin hin fudhanne. Isi lamaan tanaa hafe sila lameen fudhadhee digirii harkadhe. Lamaan finnaan sila computer science illee success. Eewas. Garuu haftee tanumaa jennu General Mechanics diploomaan qaba. Mee barnoota akaadaamiitiif diinii kana wal bira barachuun danda'ama? Akka gaariitti. Akkamitti laata? Inuma ka diinaa yoo qabatte kaan itti si gargaaraa'u. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah kan eeggadda Allahan isin barsiisa. Keemistirii na barsiisa si barsiisa. Fiiziksii na barsiisa si barsiisa. Hadiisa da'iifaa fi sayyaa adda si baasa. Warabbil ka'aba si baasa. Isaa jeemi. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا جي وهي أدى si baasa. Fakkeenyaa ustaadii nama 100 caalaa goonee fuudhuu dandeenya. Egaa waan meeqa godhu waan ammoon tana nuti warrummaan kaameeraa nurraa waraabu amman tana beekumsa malee tokko beekumsa ammayyaati miti. Ammoon nuti ka eenyu? Egaa nuti areeda isaa maashaallah kofoon isaa maashaallah asirraa qaraatii taanis qaraatii diinaatii ni miti. Haya guddaa guddisnee fudhanna yoo jette amman tana Dr. Zakir Abdul Karim Naik hafidhahullah waraa MBBS qaba aseenoo daa'iin akka isaa qabe. Inuma yoo diina islaamaa cimte kaan irratti si gargaaraa jedhee nama kana jiru. Ijoolleen amman tana yuunivarsiitii kolleejii jirtu ijoolluma diina qabdu bar tokkoffaa taphatu. Ijoolluma quraanaan hafizul quraanaati mi. Akka gaariitti danda'ama abbarraa higaa laal kaayyoo ifii namni guddisuu qaba tareefuun tana dura waliin jennee agarre. Ni danda'ama wanni hin danda'amne hin jiru. Of amansiisuu. Dhaloonni keenya idiyaa kana fudhatee akka itti fayyadamu abdii goona. Hawaasni keenyas gaa iddoo jirutti dabareedan wafaana dabarsaa jira jennee abdii qabna. Umrii yoo isin gaafadhe gaanaan ayyamtanii. Waan takka siifin deebisa amma 35. Itti yaadu. Manni keenya guutuun tana ustaadiin hin qabnu. Hin qaraane kitaaba zuuriyaa xamxamii baana san. Beeku. Wayin itti yaade? Maaltu viidiyoo? Gaafichi keessanii maal jedhamee ture guyyaa isin fuutan akkam ture mee ciinni keessan katti fuutan? Wallaahi alhamdulillah wasumma alhamdulillah isinoo geessanii? Awwa rabbi si hafuusisu gaboo. Ati naan gabee boo warra Awwa jaartii saaliyaa qashti qushumee takkasitti haa qabu waasaati eegamnet du'aa isii godhaa. Laa waan takka wanni ta'e hin jiru aruuza wallaahi bareedaa ta'eewu. Aruuza nama gammachiisu guyyaa fuute guyyaa san dhalatta. Rabbi siin haa gayuun siin jaa. Waan takka hin taane ani hin beeku waatana ani eenyurraa waa dhageesse. Wanni ta'ee siin jiru garuu waan tokko nama guyyaa aruuza isaatiif waan akka gorsatti isa dura anee kana ji'e jecha waan hin dhaamuuf. Guyyaa san nama jarjaruu sakkaatu jira gaas aadaa biyya teessanitti ani hin beeku. Maal geessitan mana amman tana aruuza namaa takka dheexee ni beektaa migaa. Egaa as amman tana jimaan dirqama. Jimaa fuudhanii deeman. Dirqama. Ati feetu jimaan nyaatin. Warri intalaa sanni nyaatan ni geesse yoon kaasanii dubbii balleessa kun haada minee na ja'a mancaanis jala dhufanii. Na jarjarsan Ustaad Muhammad. Na jarjarsan asirraa. Haisa anaatu fuudhamoo isinii fuudha. Nun jarjarsin hafaa waan akkanaa yoo taate malee wallaahi hin agarre nagaya sanduraas itti yaadamee itti qophaa'ee waan ture. Garuu gaa ati itti qophaa'ee fi maarreen hin jaatu harki Rahiimur Rahmaan jalla jalaaluu jiraachuu qaba waan takka.
yoo tajennu taate akkana yoo namni si jarjarsu taate laa nan jarjarsinii ji'in kana mee warra fuudha sodaatuun illee achuma waan jedha nama fuudha sodaatutu jira dardara islaamaatiif gaa akka obboleessa isaanii ka isaan jaalatee isaan kabajuutti kan hin dhaamuufi rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يا جماعة درجوتا نمني سنرا مهري إسيتي في قلب مصروف إسي نمني دنده علماء إنجا بكتنا واحد جاني قروا معنا إسي يعني تنين إتأمنوا تنا دنديتي والكون نمتي سالا كجي إجرا قروا تنا إسيني نمني مهري إسيتي في قلب دنده فود أجي إجي أكج أبطودا مناك أبدا مالتو في دي تعالى لالو قام سالات سني إسيني تكسجي همينيا إسيتي ربنا وعيقو نمني هندن دي نيامو صومنا جي sommanni kuni gaachanaa jee garuu hadiisa bareedduu takkaanin isaan gammachiisa rabbiin addunyaa fi akhiratti isaan haa gammachiisu والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه واللامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث حق على الله عونهم nama sadi Allah harratti sabataadha isaan san gargaaruun nama sadi mee bakka tana na wajji wallahi qalbiidhaan mee ustaadii atummaanuu jiraadhume mee ammaan tana silaa mootummaan takka nama sadiin kana anaatu gargaaraa yookaanuu namni tujjaara tokko aboo bar asii Taayilaand dhaqee meeshaa fidaa bara Turkiirraa meeshaa fidaa yoo tujjaara tokko jaan amma kamii qalbiin nama Rahiimur Rahmaan jalla jalaalu nama sadii anarratti sabataadha isaan san gargaaruu ni je'ee baallama kaseene isa addunyaa fi akhiraa qabu isa jalla jalaalu achi keessa tokkoffaan almujaahidu fi sabilillah isa duulaa ta'ee karaa Allah keessatti yoo niyyaa isaa tolchatee namni tokko jihaadatti seene yoo du'ee firdoosa laalaa arkata yoo deebi'e yoo miskiina ta'e tujjaara ta'e deebi'e kaan wal mukaatib isa galmeeffamaa ta'e nama gabra gootaa isaatiin baatii jaha keessatti maallaqa dalagee anaatu sii kafala maallaqa irra walii galanga kum diddamtoo kum diddama afurtamtoo afurtamii irratti yoo jee alladhii yuriidu al-adaa inni sanuu waan isarra jiru kan nuu kafadhu yoo gurbaan gabrii san akkas je'eeni Allahan jalla jalaalu isaaf mijjeessa baatii jahanitti ni kafala ifirra kaan ammoo annaakihu alladhii yuriidu al-afaafa isa fuudhuu barbaadu sanuu tikfamuu ka barbaadu zinarra anaatu tuutu si gargaaraa jee mal sodaatta'u في أمس أبا فيتمي شكوتي فوتي ولا أبا فدي نما فودي غافدون غافا أتيهم فوني سن هوريك أبدو في إيغا فوتي هوريك أبدو تكاي جينمي غافدوني هوريك غافا دراسني في أمك أبدو تكاي أما أنتنا إرى تجارة يوسين جنة أفان دي ريدوات النرتي هاتف غرو نيان إسا مالي Kartee namni gari gaa yeroo fuudhu aboo mataan na uwwe aboo makaddaa kophaa kiyya qabadhee rafuu hifadhe ja'a yoo irreedduu maaliif fuutuu jettee hin beeku garuu akka amiiril mu'miniin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadiisa isaatillee ibni Abi Duniyaatu baasee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a lubbuu tiyya wal qunnamtii saalatti nin dirqaa jee maaliif jennaan ilmaan rabbi gabbaran akka rabbiin naa kennuufi jalla jalaalu rabbi akkas taanaan abshiriin siin ja'a أتلين صداتين جزاكم الله خيرا أستاذ كين مي قرأت أمراد فاجر ركا مدنو جرينا كي شنكيسة تندقن دائما مرة كاسيا قال يون هر رجلتني تلي تأي مي صوت أنا مقول في سيسوتا يمور الربرينا جدا مي مدنو جرينا كي شنكيسة تندقن مدنو يجون وان ركو وان نكون نمتفا بانتن إيه كسم أبو تكا نمو كفلچسو تكا جنو ربي تجرا يجون هدو لغا مدنو نمو قنمتو إمبيغو غابتكو أستاذ محمد لفر راكيدتين مسجد كيستي إمبيغو ورا مسجد آتس غابا سمالتو سيني غابا سم خطبا نقود خطبا هنقودو غرسك يا كلام مداتي غرسك يا كلام مداتي واي حمات الراين هاسو جرا الشايبو دبر
imamticha masgida salaachisuun salaam jeeni assalaamu alaikum achi dhaabbadhee gaa alhamdulillah wasalaatu wasalaam istiftaa godhee khutbaa godhuun eegalee garuu ishaa'ii boodaan oduu gorsa godha. Odumaan gorsa godhu jiruuti waa'ee hamaa tana dhiisuu qabnaa hamaa akkanaa namni ammaan tana asumatti si wajji nyaatee gabbee si amata marree yeroo ji'ooni ummatii bakki tun hin taaneefin saa gabbahanii tummoo tirika masgidaan dhaamsan boo. Ifa masgidaa dhaamsan. Ifa masgidaa dhaamsanii ni laalee tumaan antanumatti afassaru hin taaneef haa jennu waan biraa fa'uudha yoo jenne haasida yoo jenne waan biraati sanuma garuuti rabbi nu haa qajeelchu qabanii dhaamsanii ani alhamdulillah sagalee rabbi naa kannee jira yeroo kaanuu jeetiin jira walaa ispiikara ofirradhaa deeman jeen tirika dhaamsuu dhiisiiti yoo turi Abdul Hakim Hassan ni dhaabdi jettanii yaaddanii dogoggortan ani haasawoo kiyya ittumaan qabeensi Dukkanuma keessa. maal walirraa qabna dukkanni sodaatan dukkana qabriiti malee dukkana masgidaati. Sanaan nuqun nabeessi jira. Rabbi nu haasa tolu akkasitti gorsa godhee eesuma kiyya ni du'e rabbi rahmataa godhuu fi rahmatan waasi'aa naaf hime nama gaddisiisa abaluu dhaamsee naan jee naaf hin galle beete jechuun waan takka takka jira tana sooshaal miidiyaa irratti agarruuf deemta. Like yoo ati keessaa hubar lakka beekamaa dhuftuun Ustaad Muhammad Awwal lakka beekamaa dhuftuun haasidoonni keetis ni heddummaatanii arga. Naan galle dhufaniifaa harfiifaa tolchadhu haa guddaa fi haa xiqqaa aynii fi tanaan namni qalbiin kacabtu saa hin ja'a naan galle bakka sana ifko sana ja'an jara sanin ni jiraami amma gaa tirika wajji dhugaan siin ja'a tirika miti waan fadhe jiru maal wali qabna Ustaad Muhammad an sagalee alhamdulillah dhugattiin siin ja'a naa kannee jira akkasitti tanaan nu mudatee siin ja'a. Ayyee ulfaadha galatoma mee eenyuun baga ciidaan isin gahe jechuun ni barbaadda. Nama wajji wallalchiisuu feeta jechuutu ni akkasii. Wallahi nama hedduudha yoo na hayyamte. duraan dursee nama muslima ta'e cufaatu nu kullu aamin wa antum bi alfi khair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal obboleessa kiyya guddaa abbaa kiyya Abu Sabir Abdul Basit Hassan Ali obboleessa kiyya abbaa kiyya Abu Lensa Abdul Fattah Hassan Ali ummatiyya Ummu Muhammad Fatiya Hassan Ali ammas ummatiyya Ummu Harun Najat Hassan Ali abbaa kiyya obboleessa kiyya kanarra guddaa Abu Amura ada sila asitti ga maqaa dhiiraati yaamama ja'ani Abu Umar Khalid Hassan Ali obboleetiyya ummatiyya jaalalleetiyya geeleetiyya ruuheetiyya spinal corditiyya insha Allah isin Ummul Hasan Juhara Hassan Ali fi jaartitiyya Ummu Ammar Siftana Sham Muhammad umma isi ummatiyya Amina Ahmad isaan kanaanin Eid Mubarak nama tokkoon irraanfadhe obboleetiyya Ummu Umar Arafat Bahar jaartii obboleessa kiyyaati intala ajaa'ibaatiin sinja wallahi du'aa bareedduu takkaan si godhaawu yaa Ustaad Muhammad Awwal soddaa akka isii rabbi si haa kennu obboleessa kiyya jaartii isaati garuu nuti isa dura nutiif obboleetii turte intala san daddafanii odoo hin fuune daddafeetumaan on obboleessa kiyyaaf kanne isaaniin kullu aamin wa antum bi alfi khair eegasii muslima cufaanuu taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hayyee inshallah ulfaadha galatooma gaa ustaada keenya yeroo barlaanu kannitanii akkanatti wajjin marii taasisuu keessaniif guddaa ulfaadha isiniin jenna gaa waan biraa ka jennu hin qabnu ciida gaarii isiniin jennee jira. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal isiniinis. kabajamtoota daawwattoota TV Nur al-Huda Ustaaz Hakim Hassan wajjin iddoo qe'ee isaan qubatanitti dhufnee magaalaa Dirree Dawaatti turtii wajjin guyyaa ciidaa sababeeffachuun taasifne kanuma hanga ammaatti irra deebine baga rabbiin ciidal adhaa hijira 1442 isin gahe jecha qophiilee Nur al-Huda suura qalbii kanneen biroo itti fufu daawwadhaan affeerraa kenna ciida gaarii ciida gammachuu lafa jirtanitti nuuf dabarsa nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد